waa'ee Facebookaatiin wal qabatee gaafii namoota hedduu karaa keessaatiin komantii jalatti bakka garaagaraa irratti gaafii isin nagaafattan keessaa jechuudha. Maamiltoota kiyyarraa kanaa dhihaate keessaa gaafii hedduu keessanii Facebookni kiyyaa nama hedduu bira hin gahu akkasuma ammas wantoota akkanaa kana agarsiisaa akaawuntii staatisii kana jalatti katabbii boorana agarsiisaa komantii namaaf katabuu nan hayyamu laayif seenuu nan hayyamu maamiltoonni kiyyaa hordoftoonni kiyya osoo nama 5,000 ol fireendi qabu nama hedduu bira hin gahu osoo foloo 50,000 100,200 qabu iyyuu nama hedduu bira hin gahu furmaanni feesbuuka kanaa maalinni namatu reepoortii na godhe immoo ofiin akkas tahee anatu waa balleesse waa'een kanaa anarraa jalqabee yaaddoo namoota hedduuti waa'een feesbuukaadha jechuudha. Walumaa galatti waa'ee rakkina feesbuukaa kanaa wal qabatee namoota hedduu bira kan hin geenne osoo foloo gartee 50,000 20,000 30,000 100,000 150 osoo qabduyyuu namoota muraasa bira kasiif gahu osoo nama 5,000 qabduyyuu nama 50 birallee kasiif hin geenne waa'ee kanaatiin wal qabatee namoota hedduutti kan yaaddoo taheedha jechuudha. Anas gaafiin kun namoota hedduutu karaa keessaatiin na gaafate komantii jalattillee namoota hedduutu na gaafate footoo akkanaa kanneen iskiriinshoot godhanii natti erguudhaan jechuudha. Inni biraa immoo gaafii dhuunfaadhaan keessaa maaliif deebisaa namaa hin deebisnedha. Mi'aarra waa'ee kanaa irratti jechuudha gaggabaabsee haga tokko deebisaa isiniif kenna. Ani Abduu Moobaala Biraay akkasuma ammas karaa feesbuukaatiin Muhammad Aliyiitiin waraada jalqabaa dhuftan foloo godhaa. Akkasuma ammas viidiyoon kunis akka nama hedduu bira gahuuf akka amma jenne kana rakkina akka nama bira hin geennetu jira waan ta'eef sheer godhaan isiniin jedha. Jalqaba irratti namoonni hedduun fakkeenyaa fi karaa keessaatiin gaafii si gaafanne maaliif dhuunfaadhaan nuun deebisnedha. Keessattuu ammaan fakkeenyaa fi karaa sadihiin Abduu HD Show ka jedhu peejii kiyya ka duraanii namoonni hedduun isa beekanii sababa narraa uggurameef hin deebi'ee peejii biraa kana bane jechuudha. Inni biraa immoo karaa feesbuukaa akaawuntii kiyya kan normaala Abduu HD jedhu saniin jechuudha. Miseenjara sadiinuu odoo laaltanii bakka kiyya buutanii anam osoo fakkeenyaaf waan hin xiqqashoo beeku keessattuu waa'ee yuutuubii wal qabatee waan ofii kiyyaa keessa as dabree waan ofii kiyyaa rakkadhee keessatti argee waan ofii kiyyaa na mudatee ofirratti baree fi wantoota garaagaraa waan xiqqashoo isinirra beekota isinirra naa galtee nama hundaaf osoo furmaata godhe namoonni hedduun iimeela keessaan sitti erga waan akkanaa naa godhi baasordii sitti erga akkana godhi wantoota garaagaraatiin wal qabatee feesbuuka kana naa deebisi yuutuub kan akkas naa godhi karaa dhuunfaatii waroon na gaafattan osoo bakka kiyya buutan isinis hin dandeessan jechuudha. Osoo fakkeenyaaf biiziyyuu ta'uu baadhee guyyaa guutuu homa namni na gaafatu kana irratti deebisuu irratti osoo kan xiyyeeffadhu tahee waan dandahamu miti jechuudha. Feesbuuka sadiinuu miseenjar kuma meeqa baadhatanii ta'anii jechuudha. Haga danda'een keessaa isiniif deebisaatu jira keessattuu namoota hatattamattii waa'ee yuutuubii wal qabatee rakkatee jiru waan beekurraa haga danda'een dhibba deebisaa fi garuu guutuutti isinis yoo bakka kiyya buutan akkasuma dhuunfaadhaan nama deebisuun baay'ee ulfaata waan ta'eef naaf beekaan isiniin jedha kaa obboleeyyan kiyya waan dandahamu miti jechuu kiyya yaalillee dadhabe biizii ta'uu qofaaf miti beeki biizii miti jedhee yoo yeroo kenneef illee waan dandahamu miti garuu keessaa haga danda'etti yeroo hundayyuu deebisuudhaaf numaan yaala. Inni biraa immoo waa'ee feesbuukaatiin wal qabateeti keessattuu fakkeenyaa fi feesbuukni kiyyaa nama hedduu bira hin gahu osoo foloo qabu yookiin ammoo reepoortii namatu na himate amma namoonni hedduu waan kana as baanii himachuu ni sodaatan yookiin ammoo feesbuukni kee foloo hedduu qabaa nama hedduu bira gahuu hin danda'u ka jedhu kana jechuudha. Feesbuukni kee foloo hedduu qabaatee aad fireendii qabaachuu miti dubbiin kumaandoo poostii jala jiraadha waan kana namni furmaata siif godhuu danda'a. Isa jedhuudhaaf meetti deebina kumaandoo poostii jala jira. Kumaandoo poostii fakkeenyaaf naannoo tokko keessatti yoo kumaandoo poostiin tokko labsame jechuun wanni salphatti nuti beeknu kumaandoo poostiidha. Biyya keenya san keessatti kumaandoo poostiidha wanni bal'inaan beekamu waan ta'eef fakkeenyi isin kennaa jira. Yeroo ati asii gabbaate asumatti fattashamtaa asii gabbaate asumatti fattashamtaa asumatti ati yookiin nu laalta jedhanii si kabalanii asumatti akkas ta'a. Sooshaal miidiyaan hundinuu waa'ee rakkina seera keenya cabsite jedhuutiin hundinuu dhiibbaanuma qaba. Kan akka feesbuukaa hadhaawaan ammoo hin jiru. Kana jala muraatii beekaa. Fakkeenyaaf amma yuutuub irratti waan yaada kennaa wantoota garaagaraa hima ibsanna. Himannaan namaa yoo hin jiraanne haga sundaa miti hatta himannaa namaa sanis laalan malee akkana cal jedhanii nama dhugguran jechuudha. Kan akka feesbuukaa ammoo hadhaawaan hin jiru jechuudha. Waan an dubbadhu ni beekanii waan an katabu ni beekanii hin jedhin. Wannummaan nu miidhaa jiru waan nu dubbannu san waan hin beekneef jechuudha. Osoo waan nu dubbannu san beekanii seeraan dhageeffatanii wanni sun yoo dhiibbaan geggeessine dhiisan. Fakkeenyaaf amma karaa gabaabaa tokkoon isinii hima. Feesbuukni jechuun waan foloo qabaa aad fireendii 5,000 qabaa nama hedduu bira hin gahu jettanii fi anamma fakkeenyaaf waggaa ol ugguruma jala jira baatii takka guddate uggurarraa kan nagaya bahu jechuudha. Yeroo ugguri tokko narraa dhumee anamma nagaya ta'ee baatii takka akkas taa'u ugguruma biraatu narra dabalama. Uggura sirra jira jechuun osuma poostii godhuu dandeettu nama biraa gahu. Tokko ammoo uggura san jalaallee bahee siistama uggura bakka kumaandoo poostii labsan san keessa
waraana si qabu san jala sin galchanii jechuudha. Jechuun achi keessaan baane jechuudha waraanni komandoo poostii yeroo sirraa ka'e illee. Kana jechuun maal inni waan ati gallakkiftu ofii isaaniitii cuunfanii gadhiisan feetu ati nama 50 qabdaa isaan ammoo nama 5 nama 10 nama 20 nama 30 nama 50 nama 500 biraan suutaan gallakkisan jechuudha. Yoo fedhan ammoo sanumayyuu laallee gallakkifne jennee akkuma qabanitti achumaan dagatanii jechuudha. Nama tokko tokkoof ammoo laalanii akkasitti kan gallakkisan illee ni jiran. Kanaafuu kuni viidiyoo biraa kan itti aanu keessatti akkamitti akka himannaa san yookiin ammoo waan isinirra kaa'ame san ofirraa falmattan itti barreessitan sunis haga tokko barsantii xiqqoo takka furmaata kanamaa fidu san yeroo biraa viidiyoo biraa keessatti isiniif waraaba. Sanii ala homaa godhuu hin dandeessan kan gartee komantii barreessuu isin dhorgu kan laayif barreessuu isin dhorgu kan uggurri kun hedduudha. Kan guutumatti akka ati hin dubbatin baatii takkaaf ka jedhanii nama ugguran jira. Kan ammoo akkuma isiniin jedhe kana laala waan ati gootu kana hunda fattashaan itti heddumaate jechuudha. Duuba ati yoo fattashaan bakka garagaraa jiraate yoo maanuu laaltaa fi ija siddiimeffannaan kumaantoo poostiin jiraate magaalaa keessanii deemtu jechuudha. Akkasuma poostii keellee namoonni hedduun ammoo waa'ee kanaatti wal qabatee namatu reepoortii na godheera. Namni tokko ka reepoortii si godhe hin jiru. Reepoortiin hin jiru jechuu kiyyaa miti fakkeenyaaf amma peejii kiyya Abduu HD show ka jedhu san irratti amma dura reepoortii namaati kan haga ammaatti tunarra ugguramee peejii kana bane. Peejii kanallee waa'ee barumsaatiin wal qabatee himannaa baatii tokko na ugguranii jiran amma yoo sheerii kadhuuf yeroo hedduu nama hedduu bira hin gahu jechuudha. Ittillee barreessee jira. Sanammoo akkamitti akka itti barreessa yeroo biraa isin agarsiisa. Himannaan namaanarra jiraadhaa fi himannaa malee kan ammoo warra Facebook akkanatti nama ugguru akkamitti adda baafannaallee sanbee viidiyoo biraa kan itti aanu keessatti isiniif waraaba. Namoonni hedduun reepoortii na godhanii yookiin warra mootummaatu reepoortii na godhe yookiin warra masaanuu kennaa kanatu reepoortii na godhe irra guddaan reepoortii alatti karama Facebookaatiin jechuudha. Inumaa osoo afaan beekne waan nu jennu saniin qulqulleeffatanii afaan hin beekan. Fakkeenyaaf ammati laayif seente namni hedduun si haa dhufuudha. Amma istaayila fakkeenyaaf laayif keessa jiru jirami. Ebalurraa hin dhukkee isinii kaasaa koottaa. Ebaluu akkasii san qabadhee dhufee koottaa. Maarrooliin waan akkanaa kana keessatti fakkeenyaaf ebalurraa dhukkee kaasuu deema jette haasawa keessan osoo hin ta'in mata duree keessan qofa laalaniiti. Laayif san kuni nama arrabsee yookiin ammoo nama tumuudhaaf waan akkasiitiif dhufe ka jedhu akkasiis ugguran. Haga naanuu naman eegan fakkeenya tokkoon isin hima. Fakkeenyaaf amma namoonni amantii ofii namni hundinuu jaalata. Islaama bakka akkanaa Musliima bakka akkanaa akkanatti tiroorrisanii mootummaan akkasitti tiroorrise birmatuu fi rabbi haa birmatuu fi qabna. Hagana yoo jette fakkeenyaaf haganuma laalanii jechuudha. Kanaafuu Facebookni hedduu haga gartee ol baateetuma asumarratti dubbachuun haga nama jibbisiisu takkaadha. Sooshaal miidiyaa keessaa kan akka Facebookaa nama ugguru'an kan akka isaa yaada dubbachuu mallee haga nama dhorgu keessattuu Afrikaa fi Eeshiyaa jechuun bakka warra humnaa wal bulchuu jedhanii akkasitti nuuf kaahanii nu gusootumarra dhaabbatanii hawaasa guutuu ugguran jechuudha. Bakka dimokiraasiin hin jirre isin jechuu barbaadde fakkeenyaaf nuti Awurooppaa jirra Ameerikaa jirra miti isaan afaan ati katabdu sanidha kan isaan laalan. Ati Awurooppaa jiraadhu bakka feete ollaa Maark Zuukerbarg jiraadhu garuu akka ati lammii Itoophiyaa taatee fi afaan ati dubbattu sanidha kan isaan lammii kam keessaa akka ati baate si beekanii jechuudha. Osoo piroofaayilii kee isaa taheeyyuu isaan jiraan dhokatu garuu ni beekanii jechuudha isaan. Kanaafuu walumaa galatti namoota Afrikaa namoota Eeshiyaadha akka malee eegan isin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu waan namni isinii godhuu danda'u miti waan keessan qofaa miti. Facebookni nama Itoophiyaa akka biyya keenyaatiif fudhanna nama Itoophiyaa hunda sabaa fi sablammoota hunda jechuu kiyya beeki. Osoo kan laalamu ta'e namoonni hedduun fakkeenyaaf ammoo isa kanallee hin laaltan isa kana laaluudhaaf maal gootanii namoonni hedduun bakka kanallee seentanii hin laaltan waan ta'eef fakkeenyaaf piroofaayila keessanirra seentaniiti gamanaan sarara tuttuqaa kanarratti tuuxan yoo akka kiyyaa kanatti uggura hadhaawaa ta'e kunoo akkuma agartan kanatti jalatti akaawuntiin kee haala yaachisaa irra jira gaggaba keessa jira of eeggannoo godhiidha haala kanaan diimaa godhee naa mul'isa. Kana hin mul'ifne jira warningii xixiqqoo jechuudha tuttuqaa kanarratti tuuxaniiti kun akaawuntii istaarista irratti tuuxaniiti yeroo jettan asitti katabbii boora isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan ofirra laaluu dandeessan jechuudha. Kanaafuu wanni akkanaa kun uggura Facebookaati yeroo biraa akkamitti akka itti katabdan isin agarsiisa sanii alatti ammoo homaa godhuu dandeessan waan isin qofaatiin isin jechuu barbaadeeti. Namatu nu kassase yookiin ammoo namatu nu himate namatu reepoortii nu godhe ka jedhu kun shakkiidha. San ammoo yeroo biraa eessan akka laaltan ni mul'isa yoo namni si himatee fi kan ammoo isaanumaan ofii isaaniiti si ugguran. Taabneela fuularratti gootu haa ta'u mata duree sana akkuma reefuu isin jedhe ebalurraa dhukkee kaasaa haa ta'u jecha kee keessatti jechuma takka dubbattee fakkeenyaaf homan taane wayi jechuun homa nagayaati beeki yeroo kana jedhamu arrabsoo yookiin akkasii miti amma peejii kanarratti an waa'ee barumsaa qofaadha kan hin maxxansu waanuma seeraan moobaayila namaa xalafuu ka jedhu xalafuma jecha kiyya jedhu san qofa fudhataniiti na ugguran garuu an xalafuu yeroo jedhu waan uumamaan feesbuukarra jirudha gaaf san kaniin an barsiise waa'ee sanii irratti kan na ugguran isin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu hedduun namatu reepoortii na godhe namatu na kassase jettaniiti kan isin akkasii fudhattanii warruma feesbuukaattu akkana nama godhaa jira sanammoo yeroo biraati irratti isiniif hojjedha isin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu
rakkina social media kana keessa sila namoonni diktaatarri dandeettii social media kana nuuf uumuu waan akka TikTok waan akka YouTube waan akka Facebook kan Afrikaa keessaa osoo nu bahe warri amala Afrikaadhaa beeku warri nugusoota jalatti bulu kun osoo nuuf uume haga tokko silaa wayyaadha jenneeti yaanna warri bilisooman kun guutumatti waa jecha Afrikaatii fi jecha Eeshiyaadhaa hanga gartee guutumatti to'achuudha hagas takka nama jechiisa tarii jechuma kiyyaa akka jibbaatti ilaalutu malanii isin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu Afrikaa keessa baate taanaan waan akkasiitu jira keessattuu biyyoota lolli keessatti biyya jibbaa keessatti heddummaatti biyya akka biyya keenyaa biyya akka Eertiraadhaa biyya diktaatarotaan bultu kanneen keessatti akka malee eeggamaadha jechuudha. Akkasuma amma akka addunyaatitti waa'ee Raashiyaatii fi Yuukireenis amma nutti dabalamanii jiran karaa Awurooppaa saniin illee jechuu barbaadeeti. Kanaafuu wanni kun waan isin qofaati miti namatu reepoortii na godhe namatu na himata. Himannaan namaan jiru isin jechuu barbaadeeti garuu himannaa namaa caalaa warrumatu akkanatti nama ugguraa jira jechuudha. Waanuma afaan keenya hin beekneef jecha xiqqashoo achi keessaa qabatanii isaan ammoo ni hiikamaaf hojjetaa qabaatuu baataniyyuu opereeteraan illee ni hiikama jecha ati dubbattus ni hiikama katabbiidhaan illee ni hiikamaaf jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabdan waan rakkina keessan qofaatiin anama fakkeenyaaf hordoftoota hedduu osoo qabu karaama feesbuukaa saniin nama yoo katabe nama biran gahu nama 10 nama 20 biraadha kan inni gahu garuu foloon an qabu guddaadha. Akkasuma nama foloo 100 qabu ammoo inni kan inni nama bira gahu nama 500 yoo isin laaltan jechuudha. Akkasuma atillee fakkeenyaaf yoo nama 500 qabaatte nama 5 nama 6 bira gahaa jechuudha. Ka 100 san nama 500 bira gahe akkasitti tilmaamuu qabdaa jechuudha. Sila amma namni foloo 100 qabu yoo xiqqaate nama 10 15 20 bira gahuu qabaa jechuudha. Garuu nama 800 kuma takka bira gaha foloon isaa 100 akkasitti hubachuu qabdan jechuudha. Kanaafuu kun waan isin qofaati miti rakkina warri Facebookaadhaa godhaa jiruudha keessattuu ka biyyoota lolli keessa jiru isiniin jedheetiin jira waan isin godhachuu dandeessanii miti yeroo biraa immoo wanni takka ittiin akkamitti itti katabne yookiin ammoo ofirraa kaasisiisuu dandeenya yaalla yooma kaasuu dadhabne illee kan jedhuudha reepoortii namaatti hin fudhatina uf eeggannoo godhaa waan uf eegganillee jalaa baanii ta'an fakkeenyaaf nama arrabsee hin beeku jibbaa lallabee hin beeku haga dandeettii kiyyaatitti haga dandeetti haga wallaala kiyyaatitti ofiin eeggadha. Dhugaa dubbachuuf karaa YouTubein waan feene jenna. Anamma ajandaa YouTube Facebook irraa isin fidu. Peejii kanallee waa'ee barumsaatiin wal qabatee namoonni keenya hedduun karaa Facebook kanarra jiran jechuudhaaf malee ajandaa YouTube gara Facebook fidee hin beeku jechuudha. Garuu akkasumatti illee jalaan baane jechuudha. Keessattuu waa'ee barumsaatiin wal qabatee waan jibbaan as keessa jiru hin jiru waan ta'eef kuni waanuma anarraa eegalee namoota hedduu mudataa jiruudha. Danda'a akkasuma karaa akaawuntii garagaraa YouTube, TikTok karaa hundaanuu Twitterasii gara hundaanuu baradhaa Facebook qofarratti hin taa'in namni keenya hedduun Facebook irra jira garuu akkas tahuu hin qabu waan inni katabbiidhaa fi wantoota garagaraa keessummeessuuf natti fakkaata social media biraa kan akka Facebook kun waan hunda keessummeessu osoo as bahe dhugaa dubbachuuf sila furmaata jedheetii yaada. Ani Abduu Mobile Biraa akkasuma karaa peejiitiinis Muhammad Ali jedhanii viidiyoon kun yoo isinitti tole namoota obboleeyyan keessan bira hedduu akka ga'uuf share naa godhaa. Hanga qophii biraatti wal deemnutti nagayaan naa tura.